Ya, duraan dursee hundi keenya yoo dandeenye akka obboleessatti wanni isin gaafadhu dhugaa sana haa dubbannu obboleeyyan kiyya. Waa cover godhuu haa dhiisnu. Because namni tokko of ajjeese without no reason of hin ajjeesu. It has to be a reason. Reason jiraachuu dura kanaan dura ishii dhukkuba mentally ishii dhukkuba qabdi. Mental sammuu dhukkuba yoo qabaate mana namaan dalayduutu. Dalagaa turte akka gaariitti. So sammuu dhukkuban qabdu kana nu kuffista. What is the second reason? Maallaqa dalagaan qabdu dalagaa qabdi dalagaa jirti. So financially rakkoon qabdu. Rakkoo tana dubartiin irratti maaliif xiyyeeffata? Maaliif dhiirtiin nuuf hin ajjeesne hoggayyuu? Dubartiin wanni ajjeestuuf walitti hin kijibnu Oromummaa walii qabna. Oromoodhaa nama kiyya jettee amantee jaalalaan haa ta'u waan ishiin meeqa laffaate yoo nyaadhamte yoo ishii itti kijibe yoo manan jaara jee biyyatti wanni sun yoo hin jiraanne it has to be a reason. Cal jettee of ajjeestee obboleessi kiyya kanaan dura jeesan obboleetiiti akkas ni jetta. Do you say haboo akkana ni jetta? Haboon tiyya of ajjeestee kuttee injattu. So waan namatti nama ofii faamilii teeti irratti murteessine namarratti hin murteessin rabbiin si gaafata. Lammaffaa yoo natural deeste kana hunda ilaamaa maaliif qaban? Dubbii kana ilaamaa kan beekamnee dafanii micoota na biyya galchuun maaliif barbaachise? Maaliif dho'isuu barbaachise? Of yoo ajjeeste ishiin barbaadee of ajjeeste maaliif kun hundinuu godhame? Gaafii hedduu jira gaafii hin deebifamne. So, Jarana, this is not a natural cause. Beka of demte of hajesto, there is behind so many things jira. Malaka nyadamte jira story heddu jira. Namonni kana keessas kabe kan ni jira kan himamne. Kana hunda kafide maali nibeta ni tokkoffa isaaniif dubartiidhaaf namirgi dubbatu hin jiru. Humnan qaban biyya namatti ukkaamamanii jiran. Oromummaadhaan immoo dubbii kana Oromoodha. Oromoon akkanaan qabdu Oromoon safuu qabdi Oromoo jennee wanni dho'isunu kun gagabbahaa jira ganaa heddummaatee deema. So akka obboleessa keessanitti wanni suni gorsu dubartiin is very hard. Nin beeka mana namaa hoggaa dalaydu nama dubbistuun qabdu waa xiqqashoodhaan ni sobamta. Kun hin kijibu hon obboleeyyan qaba ilmoon qaba. Maaliif yoo ati faamilii wajjii namoota wajjii haasoytu obboleeyyan yoo hin qabaanne social media irratti dubartiin hedduu wanni baatuuf maali? Nama wajji haasoytu hin jirreef faamiliin hin jiru manarraa baatee jirti mana namaa dalaydi ukkaamamtee jirti saniif. So communication waan qabneef nama isitti himee hunda dhugaaseeti. So aga dandeessan if eega afaan Oromoo miti afaan fedhe haa dubbatu. Dubbii osoo hin baasin maallaqa keessanii sun. Maallaqa bakka ergituu dhabdeeti miti bar nama Oromoo nama kiyya jetteeti. Dubartii tana garana nyaatti dhugaan isin inja faamilii dhiistee biyya namaa deemtee jireenyaan jijjiiraa jireenya kiyyaa fi ka faamiliin jijjiira jettee adeemsa isin deemte maayyin isii du'uu qofaa miti wanni garana nyaatu haqni isii dabamuu isaa. So Oromoo waan obboleetii teeti irratti waan habootii irratti murteessine ilma namatti murteessin kanuman isin inja. This is not a natural cause. A natural cause yoo ta'e kanaan dura dhukkuba ni qabdi sammuu dhukkuba ni qabdi. No. Did she have any health problem? Dhukkuba biraa ni qabdi hin qabdu. The financially rakkoo keessa wanta taate depressed taate jirti hin jiru dalagaa jirti. Maallaqa oli qabaa jirti. Man abbichi warri mana itti dalaydu miciyoon tun rakkina akkana qabdi ja'anii guyyaa tokko hin dubbanne. Kana hunda olif fida. So waan ishin dubbattes fida. Kana keessa dhiirtii Oromoo dubartiin teenya akka duututti especially biyya Arabaa shoora guddaa dhabachaa jirtanii kan hoggaanjuu yoo jibbitan na jibba haqa saniin dubbadheen dhiirtii Oromoo dubartii Oromoo jajjabeessuu isii bira dhaabbachuu dhiistanii isii ukkaamsanii maallaqa nyaattanii itti kijibdanii maayyii irratti immoo dubartiin takka humnan qabdu wanta taati tokko immoo dandeessee kanarraa baati. Obboleettiin teenya kana duutee jirti. Obboleettii teenya ciisan dhowwina duutee jirti. Awwaalamtee jirti fuula rabbii jirti. Ciisan dhowwina dhugaa isiis hin ukkaamsina. Yoo har'a ukkaamsite boru teeti taate boru obboleettii taate boru haadhatee taatiin jaa galatoma. This is not saayinsiidhaan obboleessa kiyya akka gaafatte I'm telling you 100% this is not a natural cause. There's waan meeqaatu ida'amee walitti dhufee bakka kana gaheen sinin jaa shoora ummata taphatan san itti gaafatamummaa qabanii biyya Arabaa namni nuun gaafatu namni tokko waa takka nuun godhu ja'anii
waan fedhan yoo godhan fuula rabbii immoo boruu ni dhaabbata rabbiin isaan hin dhiisu nuti yoo nagarre rabbiin ni argaan jaa galatooma. Guddaa galatoomi. Akka medical terminology gaafa natural namni of ajjeese maal jedhama? Maal jedhama doctor? This is a natural cause, suicide jama. Biyya keenyatti suicide ifiiteetiif deemtee shugguxiidhaan hoggaaf dho'itu sometimes they cover up. Sigalee cover up jechuun yoo miciyyoon tun faamiliyoon qabaanne nama isii dubbatu yoon qabaanne haqa isii namni barbaadu yoon jiraanne ati bakka san bakka awwaalan bakka ishiin reefkii jiru san deemtee maallaqa kannite suicide overdose waa meeqa barreessita saahibii. This is very simple. Bakka san deemte jarana bakka kana namti maaliif ishiidhaaf namni dubbatu hin jiru faamiliin qabdu mootummaan ishiidhaaf hin dhaabbanne looyerri hin jiru biyya seeraa fi heerri hin jirre jirani biyya tan seeraa fi heera jira jaanii malee kijiba biyya faranjii yoo ta'e reefkinu bakka sanirraa hin ka'u aga waa hundunu hin ka'u hin awwaalamu reefkinu aga dubbiin sun sirritti baate so wanni isin da'anii amma suicide jechuun if ajjeessee kajaan suni kun laqas godhuu dandeessaa yoo jarri mana dhabee siyaasaan isaanii gabbahee namaatu harka biyya keenya du'ee ja'anii mootummaan namni biraa complication hegareedhaaf akka dhufne waraqaa irratti barreessanii si kannan kun ni danda'ama anywhere biyya Afrikaa biyya tarru biyya Arabaas biyya maallaqa waa bitu biyya dandeenye biyya heeraa fi seeratti ifama biyya teenya amma Ameerika reef kunu bakka sanirraan sosoon sinja Gana reef ka isani kana wishitana wanta banani lalani wali natural cause yoo ta'e wani saayini jira milikati jira yoo ifa jestemo me wan saayini jira milikati san hunda dhiiga fuudhanii qaama laalanii eega laalan adda baasan booda caljaanii suusaa jaameen katabamuus they don't even rush tabijotana rush godhan yokkuma san wanta nammeeqa oromoo tana sifan tana fidee interview godhe Nammeeqa asirratti nammeeqaan wanna kana dubbiin tun deemaa turte yoo dhugaate ogguma sani natural cause inni beekama suicide ni siyote this is wahumaa deemaa jiran isin jaagalatooma ifama kaafiin qaba ifama faana doktori gawanni maxxanfame kanarratti akkasitti barreeffamee kennamamoo maqaan hospitaala sanarratti barreeffama hospitala ni barreeffama abicha wanna san reef kasan study godhe pathology namtichi laale waa hunda namtichi haa ta'u namtichi doktori laale suicide si gotu hospitala maqaa doktora and then inspector warri policy dubbitana halale guutuun isaanii death certificate jama death certificate sun o khabar reeffamu natural haa ta'u suicide haa ta'u akkasi katama so yoon jiraan kijiba jechuudha galatoma dalagaa seenutti jira yeroo bira walaga doctor yeroo takka sifa kuno halal khanuman gaafachuuf khanuman tiimu fi khanuma wa rabbi shifa okay khanuma waro raqabas sinjo ma fi doctor ilala waraqaan kun mana kamirraa miti kan barraa'e Itoophiyaa irraa barraa'e bolee keessa Oh no! This is completely wrong. Di fa mana goda kuni lali you why bole dute. Sila Let's be. Wanta kogate. First of all, Jerry barrese kunni yakamada malif. I don't care what my other malif. Isam biran dune. Waraka mchio biyala biya dute ra hospitala nam or ref kalalera. Everything has to achira ega du feboda kana wajwali kabsi sama hoga senti. Laman errehedumma biyala yote. Embassy ni seda juddu embassy Ethiopia biyya sadi lamaan hospitala embassy Ethiopia raga lama wali qabame bole ogasantu raga ka garsitu male bolen kanun aniga kanan beeku ya American jira ture difama na goda this is like completely fake koya guddata wajjina asano esaasi kenname waraqaan kun bole buufata xiyyaara bole achi keessa akima hojjetutu gaafa dhaqeeto reefa chee godhee dhufu kana barreesseen alaati Kono raga. Doctor Roratina Anatu kaase erge kana kamera silki kotinan kaase si erge kabatama first of all wataka kanati barreessanii wanta jechuuf they have to have full evidence ida jarri bole keessa jiru biyyachi dhaqee evidence wanna san hin fuune so gama isaaniitiin ragaa bahuu dandeen injiran waragaa ani amma sirraa erge ragaa biyyaalaa kijiba erge ragaa sanin kadeeman yote sunni fakkaata garuu kun is not full investigation injaamu difama nagoda galatoma wala garra
Guddaa galatoomaa doktor. Galatoomaa doktor. Amma naannoo nu ibsuu keessaniif. Guutaa galatoomaa doktora kana fiddeeti. Sifu bakka ani siisee ni waraqaa san baasisiin jechuu barbaadeeti baastee sanumaa fi afaan kan walitti qabne. Okay, wani joo barbaadu obboleeyyan kiyya yeroo gabaabaa kana keessa I think ji'a sadii keessatti yoo xiqqaatee nama lama sadii nama du'ee investigationii goonee karaa biyyaatti eega wanti xumurame fuudhanii hospitaala geessanii miciyyoon if ajjeestee yaada jiruudhaan nuti lakkii miciyyooniif hin ajjeesne yaada jiruun wal mormii keessa seenne jechuu ummata kafiilaa wajjiidha. Kafiila maal jettanii kaa warra Suudii keessaa kafiila jettanii warra nama fitu barreessa kafiila jechuudha. Okay, yoo xiqqaatee torbee sadii booda reefka deebisnee riifaritti jechuudha. Haareyaadhaan qaama isii guutuu investigation godhamee namni takka nama ajjeese nama lama maali namni tokko nama ajjeese nama lama if ajjeeste akka poolisiin qorate if ajjeestetti hin dhaabne ammallee qorannoo san hin dhumne maali raif ajjeesuu dandeesse takka madaami ajjeese lama if ajjeesa lameen if ajjeesen sanu maali raakaateeti dhiibbaa isin itti umtan malee amma uummanni lameenuu hidhamee jaarsaa jaartiin jechuudha. Hidhamanii jiran, hidhamanii bahan. Yoo isin dhiibbaa itti gootan yookaan rakkina itti geessitan malee akkamii du'uu dandeessa jedhanii kan dhume uummanni ammaan isin himu jiru warra Itoophiyaati. Garuu achi jiru mata madaan yoo ati jabaa taate yoo ati murannoo qabaatte unkaan nama biraa dhiisi araba isii wanta jettee yoo wakilinaa yoo qabaatte mormuu ni dandeessa. Amma kuni waa Itoophiyaa keessa seenaan ani amma jookii nutti himu jiran nutti ashoofaa jiran bakka usaa nunjaa irra jira bakka usaa dhiigasiitii dhuusuu barbaanna usaa nun jettaniirra nu jiran waraqaa Dubaayuu abbaan amanamaadhaan malee waa'ee boolee maaltu wanta jee laamunaa akkamii eessarraa ka'eeti akkamitti duutee barre doktoraa fi poolisii walitti taheeti bar Dubaay keessatti kun poolisii Itoophiyaati fi doktorri Itoophiyaa akkamitti waan san qorachuu danda'an maalirraa ka'eeti bilbilli siimini gaafii takkumaan isin gaafadha jalannaa barreessa bilbilli Dubaay siin kaardiin Dubaay Finfinnee ni hojjeta yoo hojjete naa barreessa kan hojjanne yoo ta'e poolisiin bilbila isii sakatta'uudhaaf saatalaayitiin isaanii Dubaay jira. Mootummaan Itoophiyaa humna san qabdu nambara isii san fuutee eenyooji haasoytee yeroo maayyee eenyooji wanta jettee eenyooji olii barreessitee maali rakkinnisii waa hedduu qoratama qaama isiitii qoratama sagalee isiitii qoratama bilbila isiitii qoratama bilbilli san fedhanii haa caccabsan siima san fedhanii akka fedhan haa godhan saatalaayitii irraa fuudhan saatalaayitii Dubaay siimni Dubaay yoo Finfinneetti hojjete poolisiin Itoophiyaa qoratuu ni dandeenya nambara isii siimni keessan siin kaardiin kallattiidhaan Finfinnee keessa eega seentan ni hojjeta. Kaardiin Dubaay achitti bitattee kaardii teelee Itoophiyaatiin ni hojjeta. Yoo hojjenne kun feekiidha bakka dubbii gabaabaa. Kan qoratuu danda'u eenyutu wanta godhu jira. Hawwii qabadhu meemuuti. Laal obboleeyyan kiyya taphatti jirra. Leengaddaas dhuftee takka. Manuma kana keessatti jechuu bana Oromoo kudha tokko kajoo san keessatti naag galchee jettee reefka wakilinaa fudhadhee. Hin sobdi. Kaanis dhufee naag galchee wakilinaa fudhadhee jira. Haqa miciyyooti uummata kana keessaa iyyaa jira. Lallabaa jira. Ifiif dhufanii asoo nuti yaabne akkana akkasii akkana nuti wanta je'e marree je'e nuti social ati koy gaafiin gaafadhen social media kana gubbarraa arkiteemi eenjeen asoo reefkiin hin bahin asoon qoratamne reefkiin bahin asoo jennu ati maaliif wakilinaa fudhattee galchitee jenne no haadhaa fi abbaan naa galchii jee waan hin taane wanni akkanaa kun haadhaa fi abbaa fi obboleessaa amansiisanii jiran garuu haqni siin dhokotu ammallee yoo hudduuba deebine miciyyoon asii shiraan biyya tana keessaa baate kanaaf haareyaadhaan waan haakima keessa jiru ifa nuu ta'uu qaba.
Wahidduudhaan qabamuu dandeenya. Wahidduudhaan michiyoon last time eenyu waliin haasawaa turte eenyu wanta jechuu turte rakkina jiru tokkoon qoratamu. Ka waggaa sadiitu jechuudha. Ka waggaa sadii bilbila namaa hojii haasoo itti as baasan. Kanaaf warri jarjartanii galchitan itti gaafatamu ani hundaa'u nama biraan barbaadu. Nama jarjaree itti gaafatamummaa fudhatee asoo nuti iyyinuu hin galchina asoo jennu nu booda fudhanii kaargoo keessanii warra galchisaniitu itti gaafatamu. Muniir guddataaf Muniir guddataaf Muniir gaafa ijoollee tuulamaa sana naasoo hafnu reeffaaf garnee nuun hin jenne aggadamee jira reeffi hin jenne. Aggataa jennaan okkee jaaniiti walii gallee maaliif nu buudaa galchan? Asoon marammarii. Turre akkan takka bushanii guyyaa lamaffaatti reeffa gashan. Barsii meebar warra reefka galcheetiin rakkoo qaba isaan gaafannaan wal gaafannaan jeebar. Yaa deebisee akka Itoophiyaatti illee marammaramne dargaggeessa lamatu. Ani yeroo samaanii sin jeesiifan oduun guddatinaati reefki aggatamu yeroo 100 sin hin jenne. Ishi jedhanii maatollee tuulamaa caalaatti jennaan tuulama caalaatti taa'an ijoollee gandaa